Ashama harka fuune hordoftoota BBC Afaan Oromoo akkam jirtu. Istiidiyoo BBC Nairoobitti argamu keessaa tamsaasa kallattii gama Facebookiitiin akkuma sindura goonu keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenyadhaa ogeettii fayyaati. Alfiyaa Gushaa biyya Ameerikaa Washington DC irraa nu waliin turtii taasifte. Isii waliinis muuxannoo fi mudannoo yeroo weerara koronaa vaayirasii maal akka fakkaatu isin biraan geenna. Daqiiqaawwan 30tti aananiif andaraartuu amaloo kan isin waliin turu ta'a. Hordoftoonni keenyas gaafii qabdan jira yoo ta'e nu ergitanii nuti immoo keessummaa keenya biraan kan geennu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaa isiniin jedha. Alfiyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eege atillee. Ogeettii fayyaa akka taate si barsiiseera. Meeyaatis itti dabalitii hordoftoota keenya wajjin wal bare. Hayyee kaa. Duraan dursee waan BBC irra na affeertanii yaada kiyya akka kennu godhuu keessaniif baay'ee galatooma. Maqaan kiyya Alfiyaa Gushaa Haasuu jedhama. Akkuma ati jetteetti ogeettii fayyaa nurse practitioneridha. Magaalaa Washington DC keessa dalagaa. Nama hin beekneef nurse practitionerii jechuun narsiirraan garaagarummaa hin qaba. Sunillee maali garaagarummaan isaa awwala nurse practitionerii ta'uuf waggaa 4 digrii awwalaa narsii eegataan booda ammallee waggaa 3 graduate school deemanii nurse practitionerii ta'anii so waliigalatti haga waggaa 7 namarraa fudhata. Ammallee independentii practice godhuu dandeenya akkuma doktaraatti hojjenna jechuudha nurse practitionerii jechuun. Hayyee Ramadaan akkamiin keessumaayyuu yeroo weerara koronaa vaayirasii kanatti maal fakkaata ogeettii fayyaati mana yaalaa fa'oolta akkamii maal fakkaata haalli jiru? Ramadaan xiqqoo namatti ulfaata yeroo kanatti keessattuu yeroo COVID-19 kanatti namatti ulfaata maanii fi guyyaa guyyaatti agartee waa dhuguu hin danda'amu waa nyaachuu hin danda'amu yeroo kanatti yeroo immune systemiin kenna yeroo laafuudha. Kanarraan immoo yoo dhukkubni kun si qabee si yaachisa yoo immune systemiin kiyya laafee dhukkubni kun yoo na qabee irraa hafuu hin danda'u kan jedhutu jira. Dehydratiniitu jira qaamni kenna seeliin ilma namaa kana persentii 70 bishaanirraa dalagamee yoo bishaan ammaan dhugin immoo seeliin kenna ni laafa. So baay'ee namatti ulfaata Ramadaana qara duraan immoo agartee maatii waliinii hiriyyaa waliinii faxara gootaa amma wanni akkasii sun hin jiru. Ammallee dalagaan illee namatti guddataa maaliif yeroo dheeraa dalaydaa yoo dalayduu warri ati waliin dalaydu kun yeroo garii hin dhukkubsataa kwarantiinii jedhama. So yeroo san ati immoo hojjaa isaanii sansitu dalaga jechuudha. Hedduu namatti ulfaataa garuu amma gara xumuraatti jirra kaa. Gaariidha waan jedhu. Bareeda. Ati ogeettii fayyaati sa'aatii dheeraa hospitaala keessatti dhukkubsattoota yaalta. Akkam fakkaatamee yeroo weerara koronaa vaayirasii kanatti ogeettii fayyaa ta'uun waan adda ta'e qaba? Baay'ee waan adda ta'e inni qaba maaliif yeroo koronaa vaayirasii kanaa dhukkubsataa hedduutu sirraa du'a. Ammoo dhukkubsataan kun gariin agartee yeroo waggaa dheeraa ka waliin dalaydee qajeelatti kabeetu akkuma maatii kee caalaayyuu sitti kala'anii wayita garii waan hedduu waliin haasoftaa hedduu waliin qorootaa yeroo dheeraa fayyaa isaanii kana hordofaa ka jirtu. Yeroo amma walitti yoo du'an jalaa du'anii yoo dhageettu baay'ee stressii nama godhaa. Sun baay'ee namatti ulfaata. Ammallee nama waliin hojjettu hiriyyoota kee bakka dalagaatti ni du'anii ni dhukkubsatanii. Kanaafuu dhukkubsataa sanuu qajeelatti tajaajiluun baay'ee namatti ulfaata. Maaliif ni sodaattaa? Wanni kun yoo anallee na qabe hojjettee sodaanillee waan jiruuf yoo kutaa dhukkubsataa tokko keessa yoo seentu hedduu waliin yeroo dabarsitee qajeela tajaajiluun xiqqoo namatti ulfaata. So kanaafuu yeroo kanatti ogeettii fayyaa ta'uun baay'ee qaamaanillee sammuunillee baay'ee si cinqamaa maaliif yoo dhukkubni kun na qabe hojjettaa
ufin amantuu yoo mallattoo tokko xiqqoo ofirra agartee wayna qabii jettaa amma uf laaltaa yoommoo dhukkuba kana maatii kiyyatti fidee jettaa waan hedduu nama rakkisa jechuudha. Of eeggannoo ati gootu kanayyuu in amantu. Maaliifi of eeggannoo namni waliin hojjettu of eeggannoo akka malee kan godhu yoo dhukkubni kun qabe yoo laaltu ani hoo yoomna qaba laata jetta malee nan qabuun jettu. So kanaafuu baay'ee namatti ulfaata yeroo kanatti ogeetti fayyaa ta'uun jechuudha. Garuu haga ammaa alhamdulillah gaarii jirra jechuudha. Akkanaan jettetti sodaa qabda. Akkami garuu of eeggannoon hojii yeroo hojii irratti jirtan taasiftanii qorannoo gaafa hojii keessan fixxanii gaafa hojiidhaa bahuu heddan qorannoo koronaa vaayirasii ni taasiftu moo akkamime? Of eeggannoo akkuma beeknutti yeroo awwalaa PPE'n hir'innatu jira ture. I think natti fakkaata yeroo namni ka qabame yeroo sanii namni hojjetaa PPE'n sun ganamara hin jiru. Kama itti fayyadamne ammallee irra deebinee fayyadamnaa turre. Ammallee gahaallee waan hin arganneef yeroo dheeraatiif baay'ee rakkataa turre. Garuu amma yeroo kanatti gaariidha. Of eeggannoo ni goona. Wanni xiqqoo nama yaachisu dhukkubni kun akkuma beeknutti dhukkuba haarawaa akka namarraa namatti darbu dropleetii jedhamee jira. Garuu immoo akkuma beeknu haarawaa waan ta'eef gara biraatiin natti darbaa kan jedhu sunillee shakkiin ni jira. Qorannoo yeroo awwalaatiif yoo mallattoo garsiiftee qofa qorannoo godhamte malee akkanuma yoo deemte qorannoo hin godhamu ture. So amma garuu bakka hojjaa keenyatti torbaan dhufurraa eegalee namni hundinuu namni achi keessa hojjetu qorannoo in kennamaaf jedhamee himamee jira. Garuu namni qoratamee illee ni jira jechuudha asiin dura. Hayya Alfiyaa asiin dura osoo weerarri COVID-19 jalqabin dura dhukkubsattoota dhibee adda addaa qaban yaaliidhaaf si bira dhufanii amma immoo egaa weerarri koronaa vaayirasii jalqabe as dhukkubsattoota gosa hedduutu dhufanii akkamii dhukkubsataa dhibee biraatiin dhukkubsatuu fi dhukkubsataa weerara kanaan miidhamee dhufu yaaluun adda addummaan jiru yookiin bu'aa bahiin jiru maal fakkaata? Dhugaadha. Dhukkubni kuni dhukkuba biraatiin baay'ee garaagarummaa ni qaba. Maaliifi dhukkubni kuni akkatti nama qabu hin beekamu. Dhukkuba biraa akkatti qabu ni beektaa. Ammallee yoo si qabee akkamitti akka nama ajjeesu illee ni beektaa jechuun kiyya. Dhukkubni kun garaagarummaan isaa baay'ee dafxaa godhee si ajjeesa. Amma maaliifi nama tokko dhukkubsataa tokko har'uma waliin haasoyitee ganamuma waliin haasoyitee nagahaa ka qabu galgala yoo deebitu immoo namichi suni du'ee siin jedhanii. So baay'ee maaneejii godhuun dhukkuba kana nama rakkisaa. Ka biraa immoo dhukkuba kana garaagarummaa kan godhu mallattoodha. Mallattoon amma mallattoon awwala akkuma beeknutti mallattoodhaan murtaasaatu himamee ture haga 3 moo 4 guyyaa guyyaadhaan mallattoo haarawatu dabalamaa jira. So kanaafuu namni tokko mallattoo biraatiin yoo dhufe dhukkuba kana jettee hin yaaddu. So yaalii gahaa hin gootuufi maaliifi amma yeroo awwalaa namni tokko dhufe mataan na dhukkuba yoo siin jedhee COVID jettee hin yaaddu. Maaliifi mataan nama dhukkubuun bowwoon mallattoo COVID-19 jedhamee hin himamne waan turreef garaan nama dhukkubuun garaan nama baasuun kummatti awwala waan hin himamneef yeroo hedduu osoo namni tokko dhufee osoo dhukkubni isaa hin beekaminiif ka deebi'ee ni jira. So garuu dhukkuba biraa akka beektutti mallattoo ni beektaa akka qorannoo maal akka gootuuf beektaa. So kanaaf adda addaa jira. Ka biraa immoo qoricha dhukkubni biraa martinuu haga HIV'n bahutti qorichi ni jira. Qoricha san yoo kennite namichi sun hin wayyaaha. Maal akka garam akka deemuu ni beektaa. Kana garuu dhukkuba kana koronaa vaayirasii kana hin beektu. Yaaltaa kana yaaltaa
vaayitaaminii kennitaa fi waan barbaachisaa mara kennitaa fi garuu ka hojjetu kaan hin hojjetamu namichi kun hin fayyamu borumtaa yoo deebi'u namicha kana hin argamu jettee tilmaamuun baay'ee nama rakkisaa. So kanaaf baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha dhukkuba biraa wajjin. Hayya Alfiyaa guddaa galatoomi. Hordoftoota kennaa akkuma nu hordofaa jirtan ogeettii fayyaa nurse practitioner biyya Ameerikaa Washington DC irraa Alfiyaa faana turtii taasisaarra. Isinis gaafii qabdan nu biraan gahuu dandeettu gaafii keessanis nutis fuunee keessummaa kenna biraan kan geenyu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jedha. Alfiyaa gaafii kiyya kabiraa tuutoriyaalii yookiin viidiyoodhaan barnoota fayyaa irratti dhimmoota garaagaraa fayyaa irratti hundaa'an ni kennita. Mee waa'ee isaanitti akkamitti jalqabde bu'aa isaa maal buusa jetteeti kan tuutoriyaalii kana jalqabde? Yeroo awwalaa tuutoriyaalii kana yoo ta'ee galu duraan dursee nama barsiisuu baay'ee jaaladha barachuus barsiisuus baay'ee jaaladha. Maatii barumsa jaalatu maatii baratee keessaa dhufee abbaan kiyya Busha Haasuu jedhama barsiisaa ture barsiisaa fiiziksii herreegaa ture. So yeroo ijoollummaa kiyyaa wayita inni waraqaadhaan adda addaa mana keessatti dalaguu bira taa'ee qarqaaraa ture. So yeroo sanirraa eegalee barumsa kana nama barsiisuuf barachuu baay'ee jaaladha. Ammallee akkuma isin jedhetti abbaan kiyyaa dura taa'aa biiroo barumsa baanee ture. So baay'ee wayita guddadhu barumsa irratti faamilii maatii barumsa irra ture jechuudha. Kanaafuu nama barsiisuun jaaladha. So wayita dhukkubni kun dhufu viidiyoo yeroo awwalaa feesbuuk irra dubbadhee ture. Garuu torbaan takka booda viidiyoon suni feesbuuk irra akkuma beektutti yoo viidiyoo keettee irra deebitee argachuun nama dhiba. So yeroo yaadi kanatti dhufe maalii fi YouTube irra yoo godhe at least namni yeroo barbaadetti argachuu danda'a. Viidiyoon kun hin badu achi taa'a. Kanaafuu isa wayya jedhee kan jedhu yaada natti dhufe akkasitti YouTube Alfiyyaa Busha Haasuu jedhee bane jechuudha. Ammallee biyya kanatti illee ni barsiisa. Asitti clinical rotation ijoolleen nurse practitioner warra barattu na bira dhufanii rotationii isaanii na bira hin godhanii. So narsoota adda addaa haarawallee yoo dhufan bakka hojjaa kennaa ni barsiisaa tireenii godha jechuudha. So nama barsiisuun baay'ee na gammachiisa. Yoo nama barsiistee nama barsiisuu qofa osoo hin ta'in atillee ni baratta. So wanni ani viidiyoon ani godhu kuni yeroo nama hedduu ni qarqaaraa jedhee yaada. Awwalammoo akkuma beektutti PPE namni qajeelan akkatti godhatu hin beeku, giloovii akkatti godhataniif akkatti baafatan, maaskii kana. Yoomuu waan kanneen qajeelan hin beekne dhukkuba ofitti illee fiddee nama biraatti illee waan kennuu dandeettuuf yoo nama barsiisee gaariidha kan jedhu yaada natti dhufe. Kana mara walitti qabee viidiyoo kana eegalee nama akka barsiisu viidiyoon kun abdii qaba. Namni illee dhufee akka daawwatu asumarraan affeera jechuudha. Viidiyoon kun immoo addunyaa maratti illee namni arguu danda'a. So gaaffiillee yoo qabaatan gaafachuu danda'an jechuudha. Hayyee gaaffii tokko hordoftoota keenyarraa arganne tokko maal jedha? Namni tokko asymptomatic ta'e yookiin osoo mallattoo hin agarsiisin COVID-19 dhaan du'uu danda'a kan jedhudha. Diinaa ol hordofaa keenyatti nu gaafate. Gaaffii gaariidha. Du'uu ni danda'a. Maaliif si fakkaate akkuma reefu jedheetti namni uummata akka mallattoo osoo hin agarsiisin asymptomatic ta'ee osoo haasa'u osoo deemu garuu oksijiinii namicha sanii baay'ee hir'ataa ta'a. Ofitti hin beeku namni illee hin beekuu fi laaboraatooriin inflammatory marker kan jedhaman jarrilee baay'ee abnormaali osoo ta'anuu namichi sun deemee osoo deemu sa'aatii murteessaa keessatti hafuura baafachuu dadhabee gara hospitaalaa yoo deeme dafxaadhaan du'uu ni danda'a jechuudha.
So mallattoolee yoo qabaatiin dhukkuba san hin qabnu jechuu hin dandeenyu. Osoma deemnuyyuu garuu qaamni keenya laafaa deeme yoo nu ajjeesuu danda'a jechuudha dhukkubni kun. Cytokine storm keessa yoo seenne akkasi du'uu ni dandeenya jechuudha. Hayyee gama biraatiin gaafiin kiyya kabira sababa COVID-19 kanatti biyyoonni hamma guguddoo jedhamaniyyuu biyyoonni akka Ameerikaa baay'ee miidhamaa jiranii lakkoofsi namoota weerara kanaan du'anii yookiin qabamanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Wanni kunoo biyya tajaajilli fayyaa gahaa hin taane biyya akka keenyatti dhiibbaa akkamii yookiin yaaddoo akkamii uuma jettee yaadda? Baay'ee gaaffii gaariidha. Kunillee dhiibbaa hedduu fiduu danda'a. Dhukkubni kun eegalee amma jaha deemaa jira akkuma ati jetteetti yeroo nama hedduu ajjeesee jira addunyaa irratti. Biyya kana Ameerikaa 90,000 olii ajjeesee. Dhukkubni kun immoo maal si fakkaatee wayita nama ajjeesu kana naannoo tokkotti hin ajjeesu bakkuma adda waan ajjeesuuf namni hagas mara hin argu du'a kana kanaafuu akka laayyootti fudhata. Kanaafuu baay'ee nama yaachisa. Amma biyya kanatti warri miidhamaa jiru warra gurraachotaa. Warri gurraachota immoo maaliif miidhamaa jiranii? Jiruun isaanii social lifein isaanii akkuma biyya keenyaati. Maatii tokko nama hedduu ta'anii galanii waliin nyaatanii waliin dhuganii ammallee healthcare akkasii hedduu hin biyya keenyatti. Kanaafuu hedduu du'aa jiran irra caalaa jaratu du'aa jira. So kan yoo ilaaltu dhukkubni kun yoo biyya keenya galee immoo sandaran baay'ee nama miidhuu danda'a. Baay'ee namni hedduu du'uu danda'a jechuudha. Garuu haga ammaa wanni dhageenyu gaariidha. Namni hedduu du'aan jiru. Haa ta'u garuu san jechuun ammallee hin bal'atu jechuu miti. So kanaafuu namni keenya of eeggannoo baay'ee ammallee itti cimsee godhuu qaba. Warri haga amma of eeggannoo godhaa jiran itti fufaa jedhaani. Garuu warra immoo xiqqoo of eeggannoo gahaa kan goone ofiifillee osoo hin ta'in namaafillee yaaduu qabna. Namni garii agartee ani ijoolleedhaan dhukkubni kun yoo na qabee homaa na godhuu hin danda'u yookaan an ajjeesuu kan jedhullee ni jira. Kanaaf riiznii adda addaatiif of eeggannoo gahaa gochuu dhabuun ni mala. Garuu haa ta'u namni sun immoo ani ka jedhuuni ofiif bicha yaaduu hin qabnu nama biraatiif illee yaaduu qabna. Yoo dhukkuba san qabaanne nama biraa yoo kennine agartee namni suni ijoollee qaba, ijoollee guddifachuu barbaada, maatii qaba. Kanaafuu nama ofiitiif, naannoo ofiitiif, biyya ofiitiif illee yaaduun barbaachisaadha. Na of eeggannoo cimaa kan jennu haga ammaa kan nutti himamee social distance baay'ee ni dalagaa. Social distance itti cimsuudha. Haga danda'anitti naagalaa biyya keenyatti social distance godhuun xiqqoo nama dhiba. Haa ta'u haga dandeenyetti jabaannee san godhuudha. Harka keenya akkuma nuun jedhanitti amma yaadane bakkuma bishaan argannetti yookaan saanitaayizarii godhachuudha. Maaskiin immoo baay'ee barbaachisaadha. Maaliif amma biyya kanatti haga namni hundinuu haga maaskii godhachuu eegalee kun hedduu babal'ataa dhufuu hir'atee jira. Kanaafuu maaliif akkuma ati reef jetteetti namni asymptomatic ta'ee osoo waan takka mallattoo takka illee agarsiisin dhukkuba sanii vaayirasii sanii qabatee waan deemuu danda'uuf nama biraatiif illee waan kennuu danda'uuf maaskii godhachuu yoo nu dhukkubu baates baay'ee barbaachisaadha. Ammaan wayita ala gara alaa keessa deemuu nama maaskii godhanne yoo argu baay'ee dhugaa na yaachisa beeka. Maaliif amma niwusiin kalee himame tokko namni lama mallattoo agarsiisee charchii keessa seenee jedhani. Charchii as keessa biyya kana keessa Ameerikaa keessa deemanii mallattoo osoo qaban osoo maaskiin godhatin seenanii booda uummanni achi keessa jiru uummanni 93 keessaa uummata gara 60tu dhukkuba kanaan qabame jechuudha. Nama lamarraa kan ka'e
dhukkubni kun akkanatti baay'ee namarraa namatti wanta tamsa'uuf namni kenna of eeggannoo cimaa itti cimsuu qaba jedhaan. Hayyaa Alfiyaa galatoomii. Itti deebi'a. Gaafii gama biraatiin hordoftoonni keenya nu gaafatanis jira. Egaa weerarri kun jalqabee mallattoo haaraa agarsiisuu ta'uu danda'a yookiin gama talaalliitiin wanti haaraan koronaa vaayirasii faana wal qabatu maaltu jira yeroo dhihoo as? Akkuma beeknutti mallattoon akkuma reefu jedhetti mallattoon itti dabalamee jira. Mallattoon amma qara wayita awwalaa kuni garaa keessa kan nama baasu, kan nama lollocisu, hafuura qajeelaa fudhachuu danda'uu dhabuu, kanarraan immoo gogaa keenya waan akka diddiimessee dhidhiitessuu kuni miila kana dhidhiitessuu kuni yeroo awwalaa hin jiru ture. Dhukkubni kun immoo yeroo awwalaa eegalamu somba keenya qofa miidhanuun jedhamee ture. Garuu amma immoo beeknee dhukkubni kun somba qofa hin miidhuu, tiruu keenyallee ni miidhaa, onnee keenya ni miidhaa, gogaa keenya ni miidhaa, kalee kidney failure illee nu fidaa. Even mataa sammuu keenya hedeekii jechuun bowwoo akka malee namatti fidaa. So multi system kan jedhamu sistemii keenya marayyuu ni miidha jechuudha dhukkubni kun yeroo ammaa kanatti. So wanni haarootti kana kabiraa talaalli kan jedhan yookaan vaaksiinii jedhan biyya kanaa qorataa jiranii akkuma beeknutti talaalliin usually ji'a 12 irraa qabee haga ji'a 18 ni fudhata. Amma phase 1, phase 2, phase 3 jedhanii deemanii stepidhaan deemanii amma yoo tana guyyaa 3 moo 2 dura kan bahe maaliif phase 1 kan jedhu fixanii waan gaariitu irratti argame jedhanii maaliifi kaampaaniin tokko dhukkubsatoota vaayirasii san injektii godhee yookaan itti kennee marfeedhaan itti kennee talaallii hojjechuu fi dhukkubsatoota 12 keessaa dhukkubsatoota 8 antibaadii hojjetan qaamni isaanii vaayirasii saniif. Antibaadii jechuun immoo yoo vaayirasii sun deebi'ee nu qabee kanurraa ajjeesu jechuudha. So antibaadii san uummata san keessaa fuudhanii vaayirasii kana waliin makanii laaboraatooriidhaan wayita makan antibaadiin suni vaayirasii san ajjeese jechuudha. Kun immoo baay'ee waan gaariidha agarsiisa. So amma kanarraan kan ka'e phase 2 keessa seenanii yoo akka tilmaamanitti talaalliin ji'a 8 akkanatti keessa ni dhumaa jedhaa jiranii. So kuni gaariidha. Kan biraa immoo qoricha haarawaa dhiyoo haga 7 ta'ee jira. Ramdiveer jedhama. So sunillee haarawaa qorannoo itti godhanii nama qarqaaraa akka namni sun dhukkuba sanii yoo qabame akka dafee fayyuu nu godha jedhanii approval godhanii emergency approval FDA irraa approval ta'ee jira. Garuu qorichi suni baay'ee hir'innatu jira. Haga amma bakkaan hojjetutti hin arganne ittiin fayyadamnee garuu eegaa jirra. So dhukkubni sun yoo qorichi sun yoo argame sunillee uummata nu qarqaaraa jedhee abdii qaba. So wanni haarawaa kana. Kanaafuu uummata keenya waan jedhuuni warra ogeeyyan fayyaallee yoo ta'anii uummata kaanillee yoo ta'anii information haarawaa hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Amma agency agartee beekamaa kan ta'an World Health Organization kan ta'an kanneen irraa information haarawaa argachuun maaliifi guyyaa guyyaan waan jijjiiramuuf barbaachisaa jedhaan sitti deebi'a. Hayyee gaafii hordofaan keenya biraa nu gaafate Alfiyaa bakka namoonni ittiin baay'annetti maaskii godhachuun ni barbaachisa moo jedha hordofaan keenya Aziz jedhamu. Gaafii gaariidha kunillee ni barbaachisa. Namni mana keessaa yoo bahu mana barri yoo bananii bahan maaskii godhachuun barbaachisaadha. Maaliifi namni guddates guddachuu baates baay'ee barbaachisaadha. Maaliifi vaayirasiin suni qilleensarraa hafuura baafannee yoo achi deemne
qilleensa isinirra hagam tura. Haga amma qajeelatti wanni beekamu hin jiru. Qilleensa isinirra namni tokko yoo dhufee bakka namichi sun qufa'ee yookaan haxxiseetti daqiiqaa 2-3 namni biraa yoo achiin darbe vaayirasii san qabachuu danda'a takka. Lammaffaa immoo namichi sun yoo maaskii osoo hin godhatin ala bahee hafuura akkuma isin jedhe yoo baafate meeshaa irratti vaayirasiin sun meeshaa adda adda irratti ni bu'a. Namni biraa dhufee immoo meeshaa san harkaan tuttuqee yoo afaan tuttuqee vaayirasii san argata jechuudha. Kanaafuu maaskii godhachuun namni guddates namni guddatu baates manaa yoo bahan maaskii godhanii bahuun maaskii illee hin jiraate carqii ofitti maranii bahuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafii hordoftoonni keenya heddumeessanii nu gaafataranii gaafii namni Sheek Tawakkal jedhamu tokko nu gaafate ani bakka hojii oola gaafa bakka hojii oolee maatii kiyyatti dabalamu maal gochuu qaba of eeggannoo akkamii taasisuu qaba? Eega gaariidha. Bakka hojjaan itti hojjetanillee murteessaadha. Maaliif amma ogeeyyiin fayyaa yoo ta'an fakkeenyaaf ani wayita hojjedhee wayita galuu maatii kiyyaa osoo manatti maatii kiyyaa osoo walitti makamiin huccuu itti hojjedhee san baafadhee qaama kana dhiqadhee waan mara of disinfektii godhee maatii fi ijoollee kiyyaa wal arga jechuudha. Suni baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa immoo ofillee kana ofillee guyyaa guyyaadhaan of laaluun mallattoo yoo qaba garsiise dafee namni beekuu qaba osoo maatii keessa hedduu hin dabarsin jechuudha. Garuu dalagaa ogeeyyiin fayyaallee yoo ta'uu baatanii immoo yoo mana galan harka ofii dhiqachuu maatii ofii waliin osoo wal qunnamtiin godhiin harka kana dhiqachuu kophee kana disinfect kan jedhamu keemikaala adda addaa ni jira. Akkuma biyyatti jiraatanii maqaa adda addaa qaba. Kanaafuu san kophee ofii bilbila ofii furtuu eyeglass jedhanii kan ijatti godhatan kana isaa waan hedduu kana qulqulleessanii maatiidhaan walitti wal qunnamtii godhuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo waa bituu deemanii supermarketii groosarii yoo bitanii galanii immoo waan bitan sanii pilaastikii san batanii maatiin ofii harkaan tuttuqiin waan sanillee kaayuun barbaachisaa jechuudha. Itti deebi'a. Alfiyaa Gushaa guddaa galatoomii yeroo gaarii qabaannee hordoftoonni keenyas waan ta'e irraa barataniiru jedhee abdadha. Guddaa galatoomii. Baay'ee atillee galatoomii. Hordoftoota keenya tamsaasa kallattii har'aaf isin biraa gahuuf karoorfannee asirratti goolabna. Torbaan dhufus keessummaa biraa qabannee kan isin nutti deebi'u ta'a. Daqiiqaawwan 30 darbaniif kan isin waliin ture ani Daraartuu Amaluutii nagaan tura.